waaqayyoo maqaa keetiin nagaan sin gaafadha. Akkam jirtu? Akkamiin turtanii? Akkamiin eegamtanii yeroo kanaaf isaa kana eegdanii? Amiin waaqayyoon akka badii balleessaa keenya, cubbuu keenya, gidiraa keenya nurratti lakkoofne akka arjumaaf jaalala isaatti nu eegee nutis gee isaa kanaaf yeroo kanaan kan dhugee maqaa uuma keenya ulfinni kabajni isaaf haa ta'u. Akkasumallee immoo isa yammannee isin kan biraa nafne kan biraa ofus nuuf hin taane deessuu haadha teenyaa qulqulleetti dubaroo maariyaamidhaaf ulfinni kabajni ishee dhafaa ta'u jecha. Amiin. Akkasumallee baga ayyaanota waggaa jaan kabajamillee guyyaarraa oolleef yaadatame ittiin isin biloota kiyya. Egaa akkuma beekamu biloota koo xiqqoo waan natti dhaga'ame akkasumallee immoo haala kamiin bara kana keessa dabarra kan jedhu tokko viidiyoo haaraadhaan hin dhufeerra. Egaa akkuma beekamu torbee kana keessa wantuma dhagaa jirru kun wantuma gaarii miti. Arrarra bubbullee borummoo maaltu dhufa yookiin immoo biyya keenyatti maaltu ta'a kan jedhu baay'eetti nama yaaddeessaa jira dhugaa dubbachuuf jennaan. Keessattuu immoo akkuma darbe irratti jechuudha taateewwan torbee kana keessa ta'e taateewwan keessi namaa gubatu kan baay'ee nama dhukkubsu kan dhugaa rabbii boqonnaa namaaf hin kenninedha. Dhalli namaa ta'e hammeenya akkanaa waliif qabaachuun akkuma itti fufatti jira. Akkuma argaa jirtu kana biyya keenya keessatti dhugaa hin ulfaataa maalirraa isa akka ka'anii dubbatanii iyyannees waaqayyoon illee hin deebinuuf laachaa hin jiru. Dhiigni keenya akkasumaan dhangala'aa jira. Bakkeetti ba'anii bakkeedha hin galanii manaa ba'anii mana nagaatti hin galanii. Kunoo akkuma argitan kana haadha ofii baasanii takkatti kootichatti ajjeesanii namni akkamitti dhugaa dubbachuuf jennaani dubartiirraa dhalatee dubartiitti jakkanaa garuu dhugaa waaqa dubartii isa deessee isaaf jettee du'aaf jireenya gidduu jiraattee isa deessee boodammoo gammachuu isaa san dadhabdi. Garuu akkamitti haadha ofii ajjeesanii dhugaa dubbachuuf jennaan. Waaqayyoon garuu waa'ee keenyaa dubbatu malee kan baay'ee namatti ulfaatu. Akkuma argaa jirtan kana torbee kana keessa harmee teenya ilmi kee bosona ittiin jira jedhanii fuudhanii lubbuu ishee baasan. Dhala kana dhugaa rabbi. Dhalli kun waan nama hin goone hin qabu. Garuu immoo isheenis carraa isheetu akkas ta'e malee dhalli koo baratee iddoo guddaa naaf ka'a jettee hundummoo carraatu akkas nama godha malee dhalli kiyya bosona keessa haa jiraatu yookiin immoo bosona keessatti yaa jiraatu jetteeti miti kan deesse harmeen tun. Akkasuma san immoo kunis baratanii iddoo gurguddaa ga'anii kun immoo akkuma argaa jirru kun jireenya biyya Oromoo keessa daddamaa jirra. Garuu immoo cikaanii hammam yookiinis immoo jabeenya hammam yoo ga'an dhugaa rabbii haadha isaanii ajjeesanii. Dubartii jechuun bari haadha obboleettii haadha mana akkamitti dubartii keessa ba'anii hammeenya akkanaa qabaatan garuu waaqa koo baay'ee kan namatti dhaga'amudha. Ani garuu dhugaa dubbachuuf jennaan yoon inni yaadu boru hoo maaltu tokkotti jiran jedha. Arras kinoo akkatti dabarsina borumoo kan caalu dhufa silaa malee kan ganaa gadiin dhufna jennee abdannu. Garuu biyyi keenya garamitti deemaa jirti? Waaqa namni haadharraa dhalatetti garaa jabeenya amma akkasii kan qabaatu baay'eetti kan ulfaachaa jirudha. Garuu waaqayyoon bichaan biyya keenyaa yaadatu dhugaa rabbi. Silas eessa waaqayyoon nu yaadata?
nuti yoom gaarummaa goone beekna? Nuti yoom garaa jaalalaa waliif qabaanya hammeenya malee? Dhugaa Rabbi sun haaloodhaan deebisa. Oromoon du'ee jedha sun dhiiga namaa dhangalaasa. Oromooti ajjeese jedhanii walitti morkatan. Amaaratu ajjeese jedhanii lubbuu shimbiraatu warra gatii qabdi. Dhugaa Rabbi akka lubbuu nama keenya itti taphachaa jiran kanarratti waaqa. Garuu yoom ta'a barri keenya bara nagaa? Yoom biyya keenya jaalalli deebi'a? Tokkummaa yoom qabaanna? Waaqayyoon nu yaadatee tokkummaa yookiin dhiifama ija dhiifama isaatiin nu laala Rabbi. Akka waan harka isaaniitiin of uumanii namni keenya lubbuu Waaqayyoon uume dagatee abboomii Waaqayyootiin ala jiraachaa jira. Dhugaa Rabbi. Waaqayyo waan isa uume beekaa hin jiru. Oduu kan Waaqayyoon isa uume beekaa jiraate ta'e lubbuu namaatti akka ittiin taphatanii jira. Inni guddaan Waaqayyoon dhiifama isaa nuuf haa godhu. Baay'ee nama sodaachisa, baay'ee nama surura. Rabbi jiraachuu maa waqash. Injaana garuu natti ulfaachaa jira maarame. Natti qorraa jiras. Har'a maal argina jenna? Miidiyaa irratti tokkummaan hin jiru. Sussuun gandaan kee gandaan wal arrabsu, wal gadi galabbatu. Hammeenyi walirratti yaadu, arraban taanee wal arrabsuu bicha. Namni gara Waaqayyootti galagalee yaa Waaqayyo maaloo biyya keenya nagaa nu godhi jedhee isa nu uume sagadu hin jiru Rabbi. Namni isa nu uume kadhatu hin jiru. Dhugaa Waaqa. Tokko ka'ee gandaan yoo gandaan arrabse hunduu gandumaan ka'a. Suyyoo Arsii arrabse soshoo arrabsa. Kanaan alatti malee tokkummaa barbaanna. Tokkummaa Waaqayyoon nuuf haa kennu jedhanii namni tokkummaa lallabu tokko hin jiru. Ani garuu gama kootiin argee hin beeku. Tariisii yoo argitan ta'e hin beeku malee. Achis seennaan gandummaadhaan. Achis seennaan arrabaan malee. Namni jaalalaan jechuudha. Jaalalaan dhuguma dubbachuuf jennaan jaalalaan jiraatu tokko yoo argaa hin jiru ani gama kooti. Garuu Waaqayyoon waanuma hundaafuu biyyaa tokko nu yaadata. Yookiin immoo dheekkamsa isaatiin biyya teenya tana balleessa. Yookiin immoo ija dhiifamaa isaatiin biyya keenya kanaaf nagaa buusee tokkummaaf jaalala nuu kenna ta'a. Hin beekamu dhugaa Rabbi. Garuu oduma agasanitti garaa walitti cakkanuu baanne waaqa. Oduu hammeenya walirratti yaaduu baanne. Oduu hamaadhaan deebisuu baanne. Garaa jabeenya oduu nuu kennuu baate Waaqayyoon dhugaa Rabbi. Ulfaataadha waan hundaafuu harmee teenya ishii boqotte. Waaqayyoon lubbuu ishii nuuf haa boqachiisu. Mirga ergamootaa mirga qulqulloota nuuf haa jiraachisu jenna malee silas maal jenna dhugaa Rabbi. Ijoollee ishiitii jajjabina yaa kennuufi. Kan kana caalaa akka nutti finne Waaqayyoon immoo nurraa yaa qabu buluuta koo akka jirtanitti biyya keenyaaf kadhannaa godha. Akka amantii jechaniitiitti irra biyya ormaa keessa yoo jiraannes boru biyya keenya kan jiraannu. Maatiin keenya jireenya biyya keessa jiraatan waan ta'eef kadhannaa keessaniin biyya yaadadhaa. Harmee teenya immoo lubbuu ishee nuuf haa maaru. Silas maal jenna waan jennu tokko yoo hin qabnu. Dhugaa kan baay'ee garaa nama nyaattu maarame. Ana garuu baay'ee tokko natti dhaga'ame waaqa. Innaa akkasuma isin jedha buloota kiyya bakka jirtanitti kadhannaadhaan biyya keenya yaadadhaa. Waaqayyoon biyya keenya nagaa tokkummaa nuuf haa godhu. Viidiyoo keelaa shirnaa gochuun keessanitti hafuuf isiniin jedha. Kabajamaa ulfaadhaa. Aga viidiyoo biraatti walitti deemtu.
nagaan naa tura.